إبلا صدما براكم لما في دمي سدي دلبتا راودو قلقل قناة إسنتما عن بدري يوسفي مرين موتما إثيوبيا فوابو جدو أديم سفا ماجرو أكما اتفوفت تجرا غروهان قامتي مرين أرارا أديم سفا ماجرو خون صدر كامال الرأى كجرو قبا سالين بانين جرو مرين هلا شوفتي جيفا ماجرو خون بيا تنزانيا ودولا زانزبار كيسا تيروتو إرغا إبلا دي دميشان براكم لما في دمي سدي رأي غالي اتفوفت جرا تمرني مري أرارا خون مال تهوف جرا إن جو يادو لميلي بيجتي نجاف إبوتانيتي مري أرارا خنان وران نبيل سما أورمو مال ليسه مال فوداتا موتمان هو إني جهوز غافي جتشمو اتباع مري أوبسان إيغو مالي ديبسان كامني وران نبيل سما أورمو خان غنا أفران دبران كان قابسو إدنو أورميا خيسة تديم ساجرو بكا كامني سدفا جروتي مري فقوبي تهو إبساتو ريجرا كن إساف ملكاون يرو دراف موتما إثيوبيا ولين مريت تسيني كامني هدتي موتما لول وران نبيل سما أورمو إرد الديبين بكا كامني سدفا أرغموتي موتما وجين مرياتشو فقوبي تهو إبساتو نسانيا دتما موتما نس غمساتين إبدي جرو خرا مريتين فروف يالولي rakkoleen garagaraa jiraachuu haasaa turuun tibbana garuu mari'achuuf murteessuu beeksisee ture. Bu'aa bahii baroota hedduu lubbuu namaaf qabeenyaa balleesseef fala argamsiisuuf dhimmoota siyaasaa falmisiisoo bulfatuun waliigaltee dhukaasa dhaaburra gahuu malu abdiin jedhu ni jira. Gama biraatiin bakka bu'oonni gamlameenii marii tanaaf ergaman gameeyyii siyaasaa ta'uun isaanii abdii biraati. Waraanni bilisummaa Oromoo hayyuu siyaasaa buleessa Profeesar Muhammad Hassan, obbo Tahaa Abdii, Luba Bantii Ujuluu fi obbo Jireenyaa Guddataa bakka buufatuun marii tanaaf ergee jira. Ambaasaadar Ridwaan Huseeniif Dr. Geediyoon Ximaatiyoos namoota siyaasaa gama mootummaatiin marii kanarratti argaman yeroo ta'u, isaan kun ammoo rakkoo TPLF fi mootummaa jidduu ture furuu keessatti warreen waliigaltee Pretooriyaa irratti hirmaatani. Waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo hiree isaa ifiin akka murteeffachuuf akeekan daddaa qabne hordofa. Kanas ta'ee san itti baha marii tanaa obsaan eeguun dirqii ta'ee jira. yeroo mariin araaraa waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduutti geggeeffamaa jirutti ministeeronni biyyoota Afrikaa garii hojiilee misoomaa qonnaa Oromiyaa daawwachuuf Finfinnee galanii jiru. Ministeerri Taanzaaniyaa keessummeessituu marii waraana bilisummaa Oromoof mootummaa akkasuma ministeeronni biyyoota akka Cote d'Ivoire, Nigeerii fi Zaambiyaa aangawoota Afrikaa hojiilee misooma qonnaa qamadii, abukaadoo fi oomisha bunaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru daawwatuuf arra Finfinnee dhufani. Ministeeronni kanneen daawwannaa isaanii kanaan muuxannoo ni qoodus jedhamee eegama. Akkaataa biyyoonni Afrikaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessan carraa hojiilee uumanii fi dhimmoota biraarrattis gitoota isaanii waliin ni mari'atu jedhamee jira. Sirni gaggeessaa qondaala paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa Girmaa Yashixilaa dilbata irraa paarkii michoomatti raawwatame. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yashixilaa Eblaa 27 bara 2023 naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa jedhamee yaamamu keessatti kan haleellaa humnoota finxaaleeyyiitiin ajjeefaman. Sirna kanarratti muummicha ministeera Abiyyi Ahmad dabalatee maatiin firoottanii fi aangoonni federaalaaf naannolee argamanii jiru. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalaa tooftan finxaaleeyyiin hordofan uummanni Amaaraa fira malee akka hafu taasisaa jiran sirna gaggeessaa kanarratti haasaa yeroo taasisan. Obbo Girmaan hoggansa finxaalessummaa fi siyaasaa jibbiinsa irratti hadheeffatanii qabsaa'aa akka turanis yaadachiisanii jiru. Dr. Yiliqaal finxaalessummaan biyyaa fi uummata kan hin fayyadne ifi of nyaachuu uffixuudhaa jiran. Ajjechaa humnoota uummataaf akka waan quuqamanitti if fakkeessuun raawwatame kana uummanni akka balaaleffatullee gaafatanii jiru. Rakkoon hundi hoggantoota Amaaraa ajjeesuun ni furama jedhanii haleellaa wal duraa duuban finxaaleeyyiin raawwachaa jiran ifiin if balleessuudha jechuunis cimsanii balaaleffatanii jiru. Finxaaleeyyiin Girmaa ajjeesanis kaayyoon inni dhaabbateef itti fufaa kan jedhan immoo kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeeti. Sirna gaggeessaa kanarratti imalli Itoophiyaan gara badhaadhinatti taasiftu humnoota finxaaleeyyiin hin gufatu itti fufaa jiran itti aanan paartii badhaadhinaa obbo Aadan Faara sirna gaggeessaa kanarratti finxaaleeyyiin obbo Girmaa Yashiin ajjeesan gara jabeeyyii gara bineensummaatti jijjiiramanii jiran sirna gaggeessaa kanarratti haasaa yeroo godhan hogganaa faayidaa uummataa fi biyyaaf dursa kennuun wareegaman tahullee dubbatanii jiru. Gumaachi olaanaan obbo Girmaan Yashixilaa biyyaaf uummataaf gumaachan yoomillee hin dagatamus jedhanii jiru. Warri obbo Girmaa ajjeesee finxaaleeyyii badhaadhinaa fi tokkummaa sabdaneessa Itoophiyaa hin feene kan jedhan Faara imalli Itoophiyaan gara badhaadhinatti taasiftu humnoota finxaaleeyyiin hin gufatu jedhan. Obbo Girmaa Yashixilaa abbaa isaanii obbo Yashii Walda Saadiqii fi haadha isaanii aadde Zawudee Simanyirraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 17 bara 1967 keessa konyaa Manzii fi Geshee Aanaa Geeraa Midir magaalaa Mahal Meedatti dhalatan. Bara lubbuun jiranitti sadarkaa naannoo fi federaalaattis dirqama garaa garaarratti taligamurraa hanga taligutti hojjetanii jiru. Ajjeefamuu isaaniitiin wal qabatee finxaaleeyyiin Amaaraa miidiyaa irratti bahuun akka waan inni dhiiga Oromoo qabutti yeroo dubbatanis mul'atee jira. Sirni awwaalcha obbo Girmaa fedhii maatiin gara bakka dhaloota isaatti gaggeeffames jedhamee jira. Obbo Habtaamuu Ayyaloo fi waahilonni siyaasaa Itoophiyaa haadhaa oolan dhimma isaarratti waan jedhan qabu. ግርማ የሺጥላ ማንነቱ ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚገባ ሰው እንደሆነ በጣም በቂና አስተማማኝ መረጃ ደርሰናል። ግርማ የሺጥላ አሬሮ
ግርማ የሺጥላ አሬሮ ክልስ ነው፣ ሀፍ ካስት ነው። ሀፍ ካስት ማለት ምንድነው? ኮታ የአማራን ቦታ ይዞ በአማራነት ስም ይሁን እንጂ የሰሜን ሸዋ ሰው ነው፣ እናቱ አማራ ናቸው፣ ግን በአባቱ በኩል ኦሮሞ እንደሆነ የተረጋገጠ። ስለዚህ አማራ ህዝብ ከነዚህ እስካልተላቀቀ ድረስ የትም ሊደርስ አይችልም። ግርማ የሺጥላ አሬሮ ሃዳን አማራ ፊ አባን ኦሮሞ akka ta'etti dubbatu kanneen obbo Girmaan bultii ijaaruun abbaa ijoollee torba dubara afurii fi dhiirota sadii turan. obbo Girmaa Yeshixilaa umrii waggaa 48tti osoo konkolaataan imalaa jiranii ebla 27 bara 2023 naannoo Amaaraa keessatti haleellaa finxaaliyyiin ajjeefamanii jiru. Kan daawwataa jirtan kun oduu BBS irraa isin bira gahaa jiru. Lolli Suudaan keessatti torbee sadiif adeemsifamaa jiru lubbuu namoota 528. Oduun kun kan isin bira gahaa jiru BBS irraa. Lolli Suudaan keessatti torbee sadiif adeemsifamaa jiru lubbuu namoota 528 walii galaafate kanneen biraa 4,200 ol madeesse. Gama biraatiin muummichi ministeeraa Suudaan duraanii Abdallaa Hamdook lolli biyya isaanii kun itti fufa yoo ta'e miidhaa Suuriyaa fi Liibiyaa caaluu dhaqqabsiisa jechuun cimsanii akeekkachiisanii jiru. Lolli Suudaan raayyaa ittisa biyyaa humna addaa jidduutti ebla 15 bara 2023 eegale daran finiinuun biyyattii raasaa jira. Lola kana jalaa dhiyeessuuf lammiileen biyyattii daangaa biyyoota akka Itoophiyaa, Masri, Chaadiif Jabuutitti baqatan itti fufanii jiru. Jiraattonni magaalaa Khartoum miliyoona hedduutti shalagaman ammas hanqina bishaan dhugaatii, qoricha ifaa fi boba'aa dhabuun rakkataa jiru. Lammiileen Suudaan kumni 45 ol gara Chaaditti kan baqatan yeroo ta'u kumni 14 gara Suudaan kibbaaf kanneen biraa kumni 14 ammoo gara Masrittis baqatanii jiru jedhame. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii fi Jeneraal Muhammad Hamdan Dagaloo battala xumurametti lolli Suudaan magaalaa muummee Khartoum keessatti itti fufee jira. Muummichi ministeeraa Suudaan duraanii Abdallaa Hamdook ammoo lolli kun akkanaan itti fufa yoo ta'e miidhaa lubbuu namaa fi barbadaa'insa qabeenyaa Liibiyaa fi Suuriyaa caaluu dhaqqabsiisa jechuun akeekkachiisanii jiru. Sagaleen rasaasaa meeshaalee gurguddoon deeggaramee fi haleellaan xiyyaara magaalaa muummee Khartoum keessatti dhaga'amee jira. Humni addaa Muhammad Hamdan Dagaloo durfamu raayyaan ittisa biyyaa kallattii hedduun na weeraree jira. Humni isaanii ammoo masaraa mootummaa kan qabatan yeroo ta'u raayyaan ittisa biyyaa ammoo buufata mooraa waraanaa guddicha to'atanii jirus jedhame. Lammiileen Suudaan kumni hedduun buufata doonii poortii Suudaan irraa gara Suudi Arabiyaa fi Yemenitti baqatuuf yeroo doonii yookaan markaba koruuf wal saaman viidiyoon agarsiisu marsaalee hawaasummaa irrattis qoodamee jira. Lolli kun akka dhaabbatuuf pireezidaantiin Suudaan kibbaa Salvaa Kiir manguddummaaf jidduu seenuu akka fedhan gaafatanii jiru. Ameerikaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad, UK fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lolli Suudaan dhaabbate qaamoleen wal lolaa jiran gara maritti akka deebi'an gaafatanii jiru. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu sa'aatiin 72 dabalame cabuun yeroo ammaa lolli itti fufee jira. UK'n duula lammiilee ishiif dippiloomaatota ishii 1,900 Suudaan keessaa baasuu xumuruu beeksiftee jirti. Ameerikaanis dooniin lammiilee ishii buufata poortii Suudaan irraa gara Jidda Suudi Arabiyaatti guuruu itti fuftee jirti. Yeroo lakkoofsi godaantota dabalaa jiru kanatti reeffi godaantota 210 handaara galaana Tuniiziyaatti argame. Godaantonni Afrikaa osoo gara Xaaliyaan qaxxaamuruuf jiran galaanan nyaataman kanneen guyyoota 10 dura ebla 18 bara 2023 bidiruun imalaa akka turan baramee jira. Buufata doonii Isfaa, Karkennaa fi Mahadiyaa ka'umsa kan godhatan godaantonni biyyoota Saharaa gara gadii kanneen lakkoofsi isaanii dabalaa dhufu hoogganaan humna eegumsa biyyaa Hussein Madiinee Jabablii himanii jiru. Abbaan seeraa dhimma hordoffii godaantotaa Fawzii Masmuudii reeffi namoota 70 baha galaana biyyattii cinatti argamu himanii jiru. Kutaan hospitaala handaara galaana cinatti argamu Burgaayibaa reeffa namoota 30 hanga 40 qofa akka simatuuf ijaaramee ture yeroo ammaa reeffa godaantota galaana keessatti du'aniin guutamee akka jirullee aangoonni Tuniiziyaa himanii jiru. Tole daawwattoota keenya oduu namaaf qindeessa.